Oh my god, maal taate hoo? Wayin siime dhiyoo tana intala warri isaanii hadra zaarii qabu jaaladheetiin isuma laaluu jecha halkuu mana isaaniitii dibbeetumaa bula. Duuba eenyutu akkatti si feeddagee dakkan takkaasi godhe? Zikrii warra hadraa taniin dhagahee takkaan abbaan jee. Meeta akkam jettu naaf jee. Yaa abbaa mitiyyoo gurraacha gaara galu nu dararte rabbi si yaa dararu nu dararte rabbi si yaa dararu. Yaa abbaa mitiyyoo teeti fatuuraani hudduu si yaa dhumtu qaruuraani hudduu si yaa dhumtu qaruuraani. Tanumaan jee'an taniin dhagee. Akkasitti warri hadraa sheeka keenya arrabsite ja'anii aaranii hundi isaanii lafaa ka'anii dibbee na godhatanii dakkan dakkaa na godhanii siin ja'a. Sitti qeesanuu. Ilma koo citaa kana xiqqoo haammadhuu loon kiyyaaf. Adeero citaa kana haamuun hin ta'u kun ka iddoo bashannanaati. Loon keetiif gaara keessa deemee haamiif kaa. Ilma koo bar roobni dhabameeti citaan goggogee loon kiyya citaa magariisa malee nyaachuu didee narraa huuqqate. Tana taatu laaftuudha adeero. Manzaraa ijaa magariisa uwwisii fi citaa goggogaa san dura kaayi hin didu na amani. Ahmad maal taate maaltu si nyaate? Doktor looniin na nyaate. Boo loon yoomi as nama nyaachuu eegale? Doktor dubbiin akkasii miti naan si hima. Loon kiyyaatuu citaa magariisa malee citaa goggogaa nyaachuu didee akkasitti manzaraa magariisa itti uwwisee nyaachisuu jalqabe. Gaaf takka manzaraa itti uwwiseetiin citaa jala kaayee qaaxuraan qaba firraa gachiisee citaa san fixeetuma rifeensa na qabatee as naakkisee na nyaatee citaatti fakkaadhee. Silaa solution numa fidde garuu nyaadhamte. Tolegaa amma dawaan ati fudhachuu qabdu faltii loon sanii guyyaa 5 mata dibatta maankaa 2 garaggan nyaatta khalaas. Jaa eessana geessuuf jajjaraan manaa na baaste? Istiidiyoo muuziqaa. Istiidiyoo deemnee maal goona? Namaan sirba singilii baasee isa faarseetu arraa akka malee na aarse. Hay duuba amma maal godhuufi? Sirba saniin remix godhee arrabsee baasuufi. Namni si faarseef of ol hin kaasin, namni si arrabseefis of gad hin buusin, ofitti amanii jiraadhu. Laal namni arra gitaara dhawaa si faarse. Itti aanee boruus konsertii qopheessee si arrabsa beekadhu. Girlfriendiitti yarraas taasan shanyii bombarlee kalee siin fuudhaan jeen akkasitti wal fuunaati. Hayaa kootu warra kiyya gaafadhu naan jette. Akkamittiin gaafadha warra isaanii? Dhaabbo mee maal gaafattaami? This marriage will be illegal. You will be under arrest. Nuti warree Harargee yeroo niqaa wal godhannu jimaa geessina. Hayaa shanyiin bombaarlee raastaan jimaan beekan hashiisha maariwaanaa malee. Hayaa maariwaanaa geessite niqaan si hidhamte viidiyoo waraabamte jaartii tee fudhattee galte yeroo viidiyoon sooshaal miidiyaa gubbatti poosti taate mootummaan agartee si dhufte qabamte qilintoo galte RIP tanaafuu sirraa haftu. Rahma khawasi parsa situna tahigalgasa. Nashiidaa muuziqaa qabdu haraamii barmaa dhaggeeffatta. Tan diin squadii fi maariziin faan baasan maali? San namayyuu dhaggeeffata nashiidaa dhagaa. Duuba taa'amsaa tana hoomaa diddaa kamataa hadiidaa. Nonsense mataa kana update godhi. Argeen quraana feeti quraanaan jiraatti sandamnaan akkumaanii gaggooyti akkana rakkoon nurra turte nutuusaa baqaate qaaharri tanaaf nutti marsiite. Fayyaa jiruu siif kenna fayyaa jiruu siif kenna fayyaa jiruu. Akka hayyoonni ja'anitti hoolaa bikka qananiin guddaan isaaf jiru geessuu barbaaddee si jala deemuu dide uleedhaan tumaa oofuun ifillee dhibuudha isallee dhibuudha. Garuu baala inni nyaachuu jaalatu garsiisaa yoo dura deemte ifiifuu si jala deema. The same thing dardara akka kiyyaatti sirba jaalatu. Nashiidaa muuziqaa kanaan fayyadamanii daawaa itti godhanii karaa qananii quraanaa yoo yaaman maal rakkoo qaba? Personally ani jaaladhee naaf ta'ee jira. Galatooma ulfaadhaa.